አባቴ ሀቢቢ ድምፅህም ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወሮታ አመንታ ብራ ሸማር ከፉኔ አከም ጅርቱ ዳወቶታ ኪያ ነጋ ኬሰኒ annage alhamdulillah bagi rabbiin ulfate isaa kananii siin gahee siin jedha kanattaan suudha warroota amantaa kiristaanaa bagee gammaddanii bagi rabbii waggaadhaan siin gahee ayyaanni baranaa kan milkii kan gammachuu kan bilisummaa rabbiin nuuf taasisu akkasumas warroota amantaa musliimaa bagi rabbiin guyyaa ramadaana guyyaa 27 siin gahee guyyaa narraa guyyaa filatamtuudha guyyaa yoo du'aa gootellee rabbirraa argattu guyyaan kamuutu guyyaa jaallatamtu filatamtuudha garuu guyyaa narraa guyyaa hundarraa yoo hadda waan taateef keerii guyyaa har'aa qabdu rabbiin nuuf waffaqu sharri guyyaa har'aa qabdu immoo rabbiin nurraa qabu inshaallah rabbiin biyya keenya nagaa nuuf taasisu rabbiin biyya keenya nuuf bilisoomsu rabbiin nagaadhaan biyya keenyatti nu galchu mee gabrummaa kan jalaa rabbiin gahe jedhee nagaadhaan nu galchu siniin jedha akkamiin ramadaanni guyyaa 27 ana biras bareede alhamdulillah kun haala kanaan dabarsaa jira ramadaana guyyaa 27 alhamdulillah nama jirutu iyyuu askaqqaba jireenyi gaariidha baga rabbiin hunda keenya jiraachisee waggaadhaan nu gaheessiniin jedha kan bar darbe waliin soomne nama meeqa of biraa dhabne rabbiin jannata al-firdawsiin isaan qananiisu rabbiin jaffee jannataa isaanii haa kennu nu illee rabbiin warra kan baranaa soomee gammachuun hiikee isammoo bira dhuftuu nagaadhaan ittiin qaqqabuun haa taasisu viidiyoo kana kan isin waraabe osoo dalagaa jiru iidallee na biratti baasaa jedhee si yaadachiisuudhaaf isin waraabe bakkeen kun immoo bakkee biiroo kiyyaati biiroon kiyyaa kana fakkaata zabanyoonni kiyya 5 akkasitti dhaabbatanii na eegu maashaallah guyyaa tokko yoo xoorataa ba'anii rabbiin isaanillee seenaa kanarraa jijjiira dhugaa dubbachuudhaaf bakkeen kun bakkee uffata tokkosuudha bakkee dalagaa kiyyaati yeroo akkanatti ilaaltamu garuu bakki isaa bakka uffanni tokko hin jirre isinitti fakkaata osoo yeroo jarri mana jiran ta'e hollaa bakkee luka kiyya kaawwadhu hin qabu tureeyyu natti tollaanumaan bakka kana waraabee jechuudha anatti tole garuu isinitti toluu dhiisuu malamaa fi maallotti agarsiifti jechuun keessaniin oolu dalagaan hin tuffatamu wanti kamuutu iyyuu dalagdee waan maallaqa fiduu dandeessudha ammoo qaalittiin kiyya gana guyyaa 22 funduuqatti soomudha deemanii uffatallee tokko si raawwadhee bakka quraana kiyya qara'aa ibaadaa kiyya jabataa sooma kana garuu isheen guyyaa deemtu maal jette deemte gaafa uffata tokkostee raawwatte naan jette mana kana guutuu keessatti tokko namni simmeessaa guutuu gadi yaasitti qulqulleessi naan jette achillee qulqulleessi yeroo raawwadhee jedhu ammas uffata immoo achi natti argu jechuudha amma guyyaan kuni amma qulqulleessee garuu uffanni shantaadhaan ala jira waan sin ajaa'ibu gana ol galcha garuu natti tollaanuma waraabe bakki isaa natti qulqullaa'eetuma bakka wanti tokko yeroo nama jala eenyu jedhee si jala
naa'ee jedhee sitti tola keessa galee siniif war dalagaan kiyya dalagaa ulfaattudha. Wallahi dalagaan kiyya dalagaa itti ulfaattudha. Dhaabii jechuun kaleen illee kan nama dhukkubsattu dhaabirraan kan kaasedha. Rabbiin yoo obsa qabaanne jennee nama seenaa kan nurraa jijjiira. Garuu inni guddaan inshaallah rabbiin gahee nuun jedhee wallahi gabrummaa kan jalaa nu abaas. Nagaadhaan biyya keenya nu galchuu nagaa qabaanne nagaa waa hunda caalaa, fayyaa waa hunda caalaa. Fayyaa qabaannan waan dhabde tokko illee hin qabdu. Dalagaan immoo hin tuffatamu. Hankee fedhe sitti ulfaatu obsaan keessa darbi ta'uu ta'e fuuldurri immoo ifa ta'uu danda'a. Saniif jennaan dalagaa hin tuffatinaa, dalagaan natti ulfaate hin jedhinaa, biyya namaa keessa teessanii dalagaa hin filatinaa siniin jedha. Obsaan aannan goromsaa dhuga. Har'a rakkannullee guyyaa biyya keenya galle inshaallah dalagaa keenyatti gammaduu dandeenya. Jiruun duniyaa isiin akkana arraa rakkattu boru bal'ina keessaachi baatee erkatta ifnana tahiboo namaa iyyaadin humaa. Ergan achirra raawwadhe jechuudha kifilee ispoortiiti. Tokkommoo kifilee ofii kiyyaa uffatatte tokko soodha. Erga raawwadhe jedhee immoo kifilee nama nuti qulqulleessaa jirru kifilee keessummaatee nama afuriin qulqulleeffama. Garuu karanatti garagalchuudhaaf ijoolleen hundi isaanii warri waliin dalagnu warra kaameraatti as ba'uun barbaannedha. Saniif kaameraa karuma haalaatti achi garagalchee dalagaa irra jirra nataafaa jechuudha. Guyyaa rabbiin nu galfachiise numa rafanna. Angasitti numa dalaganna. Akkasiidha guyyaa 27 an akkanatti dabarsaa jira. Kan boruus rabbitu beeka, kan guyyaa gaafa iidas rabbitu beeka. Rabbiin inshaallah gafuurur rahiimidha. Yaada muraada keenya nu guutee warra maatii fi firaaf aali isaa faana dabarsu nu haa taasisu inshaallah. Barruftummoo biyya keenyatti warra soomu nu haa taasisu. Warri biyya galuu barbaadanis rabbiin nagaan sinaa galchuu. Ramadaana baranaas kan milkii, kan gammachuu, kan badhaadhinaa, kan tokkummaa rabbiin nuuf haa taasisu. Yaa waa hunda caalaa fayyaa qabaannan waa hunda dalaguu dandeessa. Rabbiin fayyaa keenya nurraa hin furatini. Erga biyyarraa baane biyyarraa bahuunuyyuu gabrummaa tokko deebisee ammoo biyya namaa dhufne biyya namaattuyyuu immoo siqaayii arguunutuyyuu gabrummaa lammaffaadha. Rabbiin erga biyya keenyarraa nu baasee nu milkeessee waan yaanneen wal geenyee rabbiin guutuudhaan nu galchuun siniin jedha. Shamarran biyya Arabaa wallahi hedduu nama boonsu, kabaja guddaa qabu. Shamarran biyya Arabaa jechuun kan miskiina biyya ishee keessaa gargaartu, maatii ishee bira darbitee, ofii ishee bira darbitee gargaarsa masqiidaa kan gootu, qur'aana bituudhaan kan sadarkaa qabatteedha. Maashaallah rabbiin sinirraa haa jaallatu. Ani tiktookaa kanarratti yeroo baay'ee nan laala, nama baay'ee taajjabaa jechuudha. Ijoolleen shamarri biyya Arabaa dhiiras ta'ee shamaras ta'ee ijoolleen biyya Arabaa angeyyoonatti nama laayif irra taa'ee xollobaa abaaboo kadhataa jiru hin agarre jechuudha. Dalagataniituma of jijjiiraa jiru malee taa'anii xollobaa hin kadhatan. Garuu ammallee rabbiin kabaja keessan olaa fuudhuun siniin jedha. Nama baay'ee taajjaba wallah. Maaliidhaaf jennaan osoo deemee dalagachuu danda'u, osoo of jijjiiruu danda'u, osoo harka qabu, osoo miila qabu, osoo afiyaa guutuu qabu taa'ee miskiina guyyaa dalagaa oolee taa'ee kadhataa jechuudha.
garuu ani warra kadhatu sana bichaa sin taajjabne warra kennu sinan taajjabe osoo haadha isaatii herkee osoo maatii isaatii herkee rakkataan ollaa isaa meeqatu jira otoo rakkataa ollaa isaa sana rakkina baasee irra ajrii argataan jiruun duniyaa isiin akkana arraa rakkattu boru bal'ina keessaachi baatee erkatta ifnana tahiboo namaa iyyaadin humaa. yeroon akkasiin jedhu obboleeyyan kiyya hawaasin irra beekee osoo hin taane hanguma wallaaluma kiyyarraa aasaa ijoollee biyya arabaa jechuun daa'imandiidha. namni ofirra dabarsee namaa yaadu wallaaluma hin qabu haa ta'u malee namni tokko tokko namni dogongoroo jiraate kaardii bitee abaaboo sana ol darbuufini kaardii sana maatii keetii argitee fi maatii keetii yoo dubbattee yooma waa biraatuu dhiiftee isa turraa faayidaa qaba. ummata fayyaa qabu ummata deemee dalagachuu danda'u ummata ofirra darbee namaayyuu fayyaduu danda'u taa'ee yeroo kadhatu isa gargaarurra rakkataa baay'eetu biyya keenya keessaa daandirratti bahee kufee waan nyaatu dhabee waan dhuguu dhabee waan uffatu dhabee waan keessa galu mana dhabee alatti rakkataa jira. rakkataa sana yoo har'a gargaartee borullee fuuldura rabbiitti hajirii argatta fuuldura namaatti illee kabaja argatta. garuu warroota akkana taa'ee otoo fayyaa qabu taa'ee kadhatu gargaarurra ana akka kiyyaatti akka wallaaluma kiyyaatti rakkataa sana gargaarutu irra faayidaa qaban jedha. akkasiidha hordoftoota kiyyaa dalagaa irra jirra osoo dalagaa jirru kaameraa karaa duubatti garagalchee tanan waraabaa jira saniif na of kolshaa siniin jedha. bishaan kunillee hin bareeddi bishaan kanallee ilaala akkasumallee qilleensa bareedaa wayii jira natti fakkaata garuu gadi ba'ee hin argineeni manuma keessa jira. laftillee magariisa namatti tolti. kanuma daawwadhaa siniin jedhee achi siniif garagalchee turtiin kiyya har'aa kana fakkaataa. hanga xumuraatti na waliin tura. viidiyoo kiyya seerannaaf ilaalaa, sheerinaaf godhaa, laayikinaaf tuqaa, koomentiinaaf barreessaa, na jajjabeessaa siniin jedha. yoon jecha kiyya keessatti illee natti mufattan illee dhiifama naaf godhaa. ilmi namaa hin dogongora. saniif yoo natti mufattan dhiifama naaf godhaa siniin jedha. nan waliin tursii gaarii. ayyaana biyya ormaa bara dhufaa darbaan har'aa fi kaleessaa qobaa kan koo taa'een ayyaanessaa gaaf kaaniif gammachuu anaaf immoo gaddaa kan orma keessa jiru meeqamiin gammadaa gaafa isaan gammachuuf deddeeman wal keessaa akka isaanii hawween qobaa kan koo taa'een imimmaan lolaasa warri biyya keessaas kan ala jirtanii akkuma ta'ettu bagayyaana waggaa nagaannaaf keessanii. akkam nagaa jirtu shamarran biyya arabaa rakkoo baay'ee qabdu namni qabu qubaa dhukkubni keessanii anaafis dhukkubaa isinirraa fudhu gooftaan humna jabaa garuu hin yaadinaa gaaf tokko hin darba. hin obsitan malee yoo maara galfattanii diinqa arabaa keessa asiif achi kaattanii amma daladdanii maatii gargaartanii isinuma baasaa yeroon dajaatanii. otuma ta'aaf dura rakkoo maatii baaftee yoo manni itti jige ol fuutee ijaartee rakkoo jiru hunda kophaa ishee ilaaltee yeroon taa'ee yaadu waanuma isheen taate. erga rakkoo maatii hunda baaftee kaatee kan ofii fooyyeessuuf yeroo as deebite osoma bor jettuu hijiraan fagaatee wantundi qaaliidhaa yeroon wal qabatee abshir rabbi jira hin yaadin yaafaate. gaafa biyya galtee asiif achi qooddee innuu si hanqataa si yaachisa booddee waggaa meeqan taa'ee gaafa teessee yaaddee kanatti dhiphattuuf garaan koo nagadde. biyya ormaa teessee itti fitte umrii gaafa biyya galtee siif hin beeku firrii si gaafachuu fedhameerra jedhee birrii eenyutu siif laalaa si bilchaate dirri.
Kaanguma barbaadeen maqaa kee haasa'a shabakaa irra taa'uuma guddaa se'aa waan ati hin qabne suudhee sitti fe'aa rakkoo ati qabdu rabba jedhu ga'a. Duri isaa tokkotu bishaan booressaa tokkuma booressee horii hunda dhabsiisaa hammas nam tokkotu ka'ee waa balleessaa sababa nam tokkoo kaan hunda arrabsa. Faatee meeqa qabnaa warra sammuu yaadu warra jiruu har'aaf kan borii barbaadu makaarija tolchuuf Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La ijoollee Oromoo akkanatti xiyyiitii of jalaa funaanaa wajjin jiraataarra. Kaarabaan egaa guyyaa sadiitiin jiru, bishaan egaa guyyaa sadiitiin jiru, hadha guyyaa sadaffaa dadhabeen sooma ofirraa hiikee jira. Warri kolfitanis galatoomaa, warri sheer nu gootanis sagalee nu taatanis galatoomaa. Ani wallahi ijoollee Oromoo farankaa rakkadheetii miti farankaa nan qaba. Wanti itti bitattu hin jiru, suuqiin cufaadha, wanti itti nyaattu hin jiru, wanti itti dhugdu hin jiru. Xiyyiitiidha achii gadi roobaa, xiyyaarra sii gadi roobsaa, jarra sii ol roobsanii. Kun xiyyiitiin akkana mana ciree keessa ba'a. Waan nurra ga'e rabbis nurraan hin ga'e. Maaliif furmaanni warra jettan immoo du'aa maa nu bira dhaabbadha. Sheerii makkeessaniif du'aa nu bira dhaabbadha. Ijoollee daa'ima hin jiraaf hin jiru hin beekne kan haadhatti boochee. Haadha haasaa keessu meeqatu jiraaf sagalee nu ta'a jenne malee du'a sodaaf miti. Maa kun nutti dhuftee na keessa buutee kuteera jechuudha. Ammas taanaa yookaan viidiyoo kun boodiyoo dhumaa ta'uu mala ammas irra deebi'aa sheer nu godhaa sagalee nu ta'a. Du'aa keessanii nu bira dhaabbadha Oromoo. Isa deemsisa kan dheeran. Ini sama sih apa aja